Itoophiyaa meeshaalee waraanaa qilleensaa ammayyaa haaraa hidhachuu beeksise. Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa humni waraanaa Itoophiyaa daangaa qilleensaa biyyattii eeguuf meeshaalee ammayyaa haleellaa kamirraayyuu ittisan hidhachuu jabeessee itti fufaa jechuu ibsi fuula feesbuukii humna waraanaa irratti ba'ee mul'isa. Humni qilleensaa biyyattii jeettiiwwan SU-30 fi xiyyaarota nama maleeyyee ammayyaa'oo fudhachuus ibsameera. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa meeshaalee kunneen qabaachuun haleellaawwan biyya keenyatti aggaamamuu malan fashaleessuuf murteessoodha jechuu isaanii ibsi kun agarsiisa. Xiyyaaroti waraanaa fi xiyyaaroti nama maleeyyii tarsiimoo ta'an kunneen qaama dhaloota shanaffaa yoo ta'an qaama humna qilleensaa biyyattii ammayyeessuu keessaa tokkodha jedhaniiru. Humna qilleensaa biyyattii ammayyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru milkaa'aa jiraachuu himuun humna qilleensaa baroota ce'oo ijaaruufis hojjetamaa jira jechuun isaanii eerameera. Gama kaaniin hoogganaan humna qilleensaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaa humni qilleensaa humna namaa meeshaalee fi bu'uuraalee misoomaan jabaachuu himaniiru. Dhaabbatichi jeetiiwwan waraanaa fudhate xiyyeeffannoo diinaa qilleensaa fi lafoo al tokkotti barbadeessuu kan danda'anii fi xiyyaaroti nama maleeyyii ammoo gaafa haleellaa raawwatan xiyyeeffannoo irraa hin ka'atanii jedhaniiru. Ibsa kanarratti meeshaalee kunneen eenyu akka dhiyeesse wanti eerameen jiru. Waraanaan miidhamte Tigraay keessatti sababa hongeen beela mudateen namootni 200 ol du'uu aangoonni naannichaa himan. Ogeessi dhimmoota hawaasummaa aanaa Indaabbaa Tsihimaa obbo Zawduu Gabra Yohaannis aanaa isaanii keessatti daa'imman dabalatee namoonni 209 beelaan lubbuu dhabu BBC'tti himaniiru. Turtii tajaajila afaan Tigriffaa waliin taasisan keessatti hammeenya beela naannoo isaaniitti mudatee fi haala dhiyeessii deeggarsa namoomaa himanii jiru. Adoolessa tokko eegalee buufataalee aanaa keenyaa 9 keessatti namootni 209 du'aniiru. Hedduunis baqachaa jiru. Beelli mudate hamaa ta'uu hubachuuf hospitaala Daagaa Arbii keessatti daa'imman dhalatanii jiran ilaaluun qofti gahaadha. Adoolessa eegalee daa'imman hospitaalichatti dhalatan 97. Kanneen keessaa daa'imni ulfaatinni isaa guddaa ta'ee galmaa'e kiloogiraama 1.3dha. Kanaan alas barattootni barnoota adda kutaa jiru. Aanaa keenya barattoonni 3256 yookaan dhibbentaan 16 barnoota adda kutaniiru. Aanicha keessa uummata jiraatu 113 fi 900 ta'u keessaa 83 fi 974 deeggarsi atattamaa isaan barbaachisa. Amajjii bara 2015 irraa eegalee haga ammaatti deeggarsi namoomaa qaqqabe hin jiru. Buqqaatotaaf jedhamee qophaa'inaaf ittisa balaa federaalaa irraa si'a lamaan tokko deeggarsi dhufee tureera. Waliigalatti garuu deeggarsi ni hatame erga jedhamee booda deeggarsi garana dhufe hin jiru. Haalli jiru hammaataa ta'uun erga beekame booda dhalattootni Indaabbaa Tsihimaa fi Daagaa Arbii deeggarsa walitti qabuuf sochiin eegalan jira. Yeroo dhiyootti isin erginaa jedhanii isaan eegaa jirra. Qabatamaatti garuu wanti nu qaqqabe hin jiru. Dhalattootni Niwuziilaand jiran ammoo abbootii warraa 200 ka ga'u deeggarsa nyaataa kumtaala 200 ta'uu erganiiru. Garuu gahaa miti. Waamichi amma gochaa jirru namoota fiixee du'aarra jiran oolchuufidha. Garuu isaaniin illee qaama nu gargaaru argachuu hin dandeenye. Baay'ee kan nama sodaachisuudha. Qaamoleen isaan ilaallatu dhaabbileen deeggarsa namoomaa idil-addunyaa fi mootummaan nu qaqqabu yoo baate hojii keenya ka ta'u reeffa namoota dhumanii lakkaa'uu yoo ta'e malee furmaatni kan biraan hin jiru. Amma dura pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa haala naannicha mudatee jiru kana beela bara 1977 mudateen booda kan mul'atee hin beekne jechuun ibsaniiru. Tigraay irraa beelli fiduuti marsaa jira jechuun uummati rakkoo jabaa keessa jiraachuu dubbataniiru. Biiroon barnootaa naannichaas hongee mudateen barattoonni 223 barnoota isaanii adda kutuuf fiixeerra gahuu ibseera. Torbee darbe ammoo qindeessaan deeggarsa namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii OCHA Itoophiyaa keessatti naannolee hongeen isaan mudate 6 keessatti uummanni miliyoona 4 ta'an deeggarsa nyaata ariifachiisaa barbaadu jedheera. Gama kaaniin koomishiniin to'annoo sodaa balaa Itoophiyaa amajjii dhufu irraa kaasee hanga bitooteessaatti bakka deeggarsi soorata atattamaa barbaachisutti deeggarsa waliin gahuuf qophiin godhamuu ibseera. Waaqeffannaa tibbana ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jedhamu kabajaniiru. Ayyaana kana hordoftoonni amantichaa galma waaqeffannaa Boosatitti kumaatamaan bahuun kabajan. Obbo Lammaa Bayii dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaatti itti gaafatamaa kutaa odeeffannoo fi quunnamtii yoo ta'an ayyaanichi erga dagatamee waggoota dheeraa lakkoofsiseen booda deebi'ee fulbaana 19 bara 1990 Harargee lixaa galma waaqeffannaa Daaroo Labootti yeroo jalqabaaf irra deebiin kabajamu kan
eegalee ta'uu himu. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo jedhamuun beekamu kun wiirtuu waaqeffattootaa Boosatitti amma marsaa 14ffaaf kan kabajamee jedhan. Waayila koo maatii olaanaatu obbo Lammaa dubbise. Ayyaanni abbaa Oromoo maal akka ta'e ibsuun jalqabu. Wanni yaadannu kun kan dhaloota irraa dhalame san kan edda keenya Oromticha ilmaan Booranaa Baarentuu warra Kuush warra Gurraacha hanga Afrikaatti yaadannaa jechuudha. Isaan yaadachuu jechuun waan agartee uummanni nutti dhiisee dabre sun akaakiloonni keenya baabiloonni keenya aadaa isaanii afaan isaanii eenyummaa isaanii sirna isaanii jaalala isaa walii qaban walta'iinsa isaa walii qaban lafa kanarraa nu qabanii qabeenyaa kanatti illee waa hundatti maqaa baasanii waaqeffannaallee gadaallee ijaaranii warra dabrasan warra walitti nu dhiisasan qabeenyallee ta'e sirnallee ta'e warra nu dhiisasan yaadannaa jechuudha. Isaan yaadachuu jechuun waan isaan nu dhiisasan jajjabeeffachuu jaalala isaan nu qabasan jaalala isaan walii qabaataa turan nus akka walii qabaannu wal yaadachiisu. Ayyaanni kun guyyaa kabajamu dhaabbataa qabamoo akkami? Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kana uummanni Oromoo yeroo gadaadhaan bulaa ture kan fulbaana 19 akka amma lakkoofsa biyya kanaatitti akka biyya keenyatti fulbaana 19 fi amajjii 3 bara baraan ayyaaneffataa jechuudha waggaatti yeroo lama ayyaana yaadannoo kana. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kana innaa kabajan ta'iiwwan sagantaa kabajaa kanarratti ta'an maal fa'aadha? Fakkeenyaaf barnoonni duudhaa amantii waaqeffannaa sirriitti kennamaa jeekarsi amantii waaqeffannaa hin jeekaramaa sirbi garaagaraa godina Oromiyaa garaagaraa keessatti beekamu hawaasa sirbamaa bifuma kanaan kan nyaanni qophaa'ee nyaanni warra abbaa Oromoo jedhamu uummanni Oromoo duraan qabaataa ture san foon aannan dammi dhadhaa hundi qophaa'eetti Kan kanaan nyaachaa seenaa uummata Oromoo aadaa uummata Oromoo san duudhaa uummata Oromoo san wal barsiisaa dhaloonni kun walitti ta'ee ilmaan Booranaa Baarentoo walitti ta'ee haaduu tokkoon korma tokko qalatee waliin nyaataa jechuudha bifootuma kanaan. Namoota hagamtu hirmaate amma gadda gaafa waldaa waaqeffannaa Boosatitti kabajame kana irratti? Ayyaana Boosat kana irratti amma guutuu Oromiyaatirraa namoonni hanga Dambidollootti hanga Baalee hanga Yaabelloo Boorana irraa hunda giddugala kanarraa baay'inaan haala jiru giddugala godhateeti malee dachaa kanaa ol baay'ataa amma uummanni argaman naannoo 15,000 hanga 20 ta'a jechuudha kan tilmaamanii konkolaataadhaan warra dhufee fi kanaa miilanni dhufe wajjin jechaadha. Keessumaa amantaaleen biraa ayyaanota innaa kabajatan tarii kalaandarii ka cufuuf jira isin akka waaqeffataatti waan akkanaa wanni yaaddan jira? Amantiin tun ka Oromoodha waa wal qabattuuf Oromummaadha waa wal qabattuuf sutuma tarkaanfannaa hubachiisatuma dhugaa amantii kana keessa jiru sagantaa amantii kana keessa jiru hubachiisatuma deemnaa irrumaa jalaanii garuu ka guyyaan kun guyyaa uummanni Oromoo gaafa duraasan waliin akka sabaatti ayyaaneffatee guyyaa sabaati sochiin hin jira jechuudha. Amma qaama dhimma ilaallatu wajjin wal dubbisaa qorannoon isaan gaggeessanis godhamaa itti deemaa jirra jechuudha takkuma lamaan. Yeroo dhiyoodhaas amantaan waaqeffannaa warraaqsarra waan jiru natti fakkaata. Galmoota gurguddoo ijaarrachaa jira Boosatitti kan biraa Shawaa Kaabaatitti illee ijaaraa jira natti fakkaata waan hin argee haalli jiru amma amantaa waaqeffannaa haalli amma keessa jiru akkamitti ibsitu isin? Amantii waaqeffannaa kun agartee gaa dura ijaaramu amma waggoota kurnan kana ani waaqeffataadha jetee dubbachuufuu aarsaa nama kaffalchiisu ture mana amantii waaqeffannaa qabaatee kireeffatteetu waaqeffachuudhaaf rakkoo hamaa ture namni sodaachifamoo mana sii kireessee akkasumas immoo amantii gaggeessoo ta'ee ofiifis sodaataa akkasitti dararamaa turre suutaan mana kiraatu argataa turre amma immoo kaa deebinee nagummaa amantii kanaa hubachiisaa deemnu dhaabbata galmaa'ee bilisaan mirga heerri kenneefitti fayyadamee deemaa jiru ta'uusaa akkuma hubataa deemuun lafas argachuu qabnee lafa waggaa jennu kaa lafa iddoo galmaatii fi galma waaqeffannaatii fi iddoo awwaalchaatti olmoosti amma naannoo galmoota 234 lafas argatanii akkasuma iddoo awwaalchattis argataniiti kan jiranii. Isa kanarratti immoo tajaajila amantii akka inni kennuuf ka ijaarsi yeroo adda addaas gaggeeffamaa ture ammas kan itti jiru baay'eedha. Sochiin ijaarsaa kun hanga Wallaggaatitti. Ashama jira. Akkuma beekamu yeroo ammaan tanaatti lolli Somaaliyaatti fi naannoo Itoophiyaa jirtutti lolli aggaamii garaagaraa agarsiisa waraanaatii fi dhaadannoon garaagaraa gaggeeffamaa jira.
erga torbee dabra keessa pirezidaantii Abiy muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantii Somaalilaandii walii galtee karaa baaburaa Itoophiyaadhaaf kontiraataa hoogganantee mallatteessee asitti wanti kun ta'uu qabu kan jiru Somaaleen akka malee dhaadannoo garaagaraattii fi lola garaagaraa geessaa jirti. Kanaaf akkuma beekamu guyyaa irraan tanaa Jeneraal Biraanuu Juulaa agarsiisa waraanaataa fi agarsiisa xayyaaraa nama maleeyyii fi kan garaagaraa agarsiisaa oole. Akkuma beekamu Itoophiyaan yeroo ammaa tanaa keessatti fi lola keessoo fi keessa jirti. Kana yeroo lolli naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa jirutti lola addaa hamaa deemaa jira. Akkuma beekamu itti aansee naannoo Oromiyaa keessattis waraana Obbo Bilisummaa Oromootii fi waraana naannoo Oromiyaa jirutti waraanni addaa oobaan guyyaa guyyaa lubbuu namaa dabraa jira. Kanaaf namni osoo ofii tokko hin taane akka sareen wal nyaattu bineensa biraa dhooftu jaan Itoophiyaa yoo tokko taate biyyi feetee dhorkuun biyyi feetee jaarsuu dandeessu. Kanaaf Itoophiyaan